keessatti nagaa waaraa uumuuf waliigalteen mootummaan naannichaa hidhattoota waliin taasisee ture raawwatamuu dhabuu hifachuun hidhattoonni bosonatti deebi'aa jiraachuu himan. Hidhattoonni kunneen haleellaa irra deddeebiin raawwataniin namoonni nagaa dhibba hedduun lakkaa'aman lubbuu isaanii dhabaniiru. Mootummaan naannoo Beenishaangul Gumuz gama isaatiin waliigaltee mootummaan naannoo Beenishaangul Gumuz gama isaatiin waliigaltee taasifame hojiitti hiikaa jiraachuu hima. Ofii waliigalteen taasifame qabiyyeen isaa maal ture? Hoogganaan dhimma nageenya naannichaa obbo Abiyoot Albooroo akkas jedhu. የሰላም ጥሪውን ተቀብሎ የመጣው ኃይል መሳሪያውን አውርዶ በሰላማዊ መልኩ qaamni waamicha nageenyaa simatee dhufe hidhannoosaa akka hiikkatuu fi karaa nagaatti akka deebi'u ajjechaa fi buqqaatii lammiileetiif sababa akka hin taane ka jedhudha. Yaamicha kana simatee nagaan uummatatti makamee akka jiraatu hidhannoo harkaa qabu ammoo mootummaatti akka dabarsee kennu ka jedhudha gam tokkoon. Gama mootummaan ammoo namootni kunneen gara jireenya nagaatti yoo deebi'an gama dinagdeen akka ijaaraman gaaffii mana jireenyaa fi lafaa qabaniif deebii akka kennu akkasumas caasaa mootummaa tokko tokko keessatti gaaffiin aangoo waan tureef mootummaan kana akka raawwatu ture waliigalteen kan godhame. Aangaan kun mootummaan waadaa gama isaan gale irra jireessa raawwachuu himuun gama dinagdeen namoota karaa nagaatti deebi'an ijaaruuf piroojeektiin birrii miliyoona 300 tolfame adeemsarra jira jedhu. Hoogganoota garee hidhattootaa keessaa waamicha nagaa taasifameef simachuun ka deebi'anii fi itti gaafatamaa waajjira qonnaa aanaa ta'uun muudamanii ka turan namni maqaan isaanii akka hin dhaamne nu gaafatan tokko garuu waan aangaan mootummaa kun jedhanitti walii hin galan. Waliigalteen taasifame raawwatamuu dhabuu isaatiin bosonatti deebi'uu himu. Waliigalteen lamaan keenyaan mallattaa'e humna addaa kan fedhu humna addaa, poolisii kan fedhu poolisii, raayyaa ittisaa kan fedhu raayyaa ittisaa, daldala kan fedhu daldala, hoggansa kan fedhus hoggansatti ramadama kan jedhu ture. Kuni garuu amma yoonaa hin raawwanne. Booda osoo nuun jedhanii gara jireenya nagaatti deebi'uu hin dandeenye. Nu keessaa nama 4 qofa kan ramadame. Kanaaf nuti hojii hojjechuuf burjaajofnee jirra. Mootummaa waliin haasa'uurraa abdii kutannee jirra. Mootummaan warra diimaaf malee warra gurraachaaf dhimma hin qabu. Warra diimaaf looga, gumuziif namni ajajamu tokko hin jiru. Akkaan argetti waa'ee keenyaafis waaqni jira. Dabalataan faannoon uffata dambii raayyaa ittisaa uffachuun kanneen waamicha nagaa simatanii deebi'an irratti osoo hin hafin ajjeechaa raawwachaa jira jedhu namni kun. Hoogganaan biiroo dhimma nageenyaa naannichaa garuu kanneen waamicha nagaa simatanii deebi'an irratti ajjeechaa raawwatamuu waakkataniiru. raadiyoo BBC Afaan Oromoo dhaggeeffataa jirtu amma dabareen kan oduu gaggabaabooti. Itoophiyaan sa'aatii 24 darban keessatti lakkoofsa namoota dhibee COVID-19 lubbuu dhabanii isa olaanaa galmeessifte. Har'a namoonni 47 ka du'an yoo ta'u guyyoota 3 darban qofa namoonni 124 dhukkubichaan du'aniiru. Lakkoofsi namoota du'anii fi kutaa warra haalaan dhukkubsatanii keessa jiran akkaan dabalu ministeerri fayyaa hubachiisee ture. Dr. Tedros Adhanom dhaabbata fayyaa addunyaa WHO marroo lammeessoof akka hoogganan mootummaan Jarmanii deeggarsa godheef. Ministeerri fayyaa Jarmanii Jaan Saafesen Jarman Dr. Tedrosin akka deeggartu himanii biyyooti kaan illee ministeera fayyaa duraanii Itoophiyaaf deeggarsa akka kennan gaafataniiru. Taalibaan kora waliigalaa UN torban kana Niiwuorkitti taa'amaa jiru irratti hoogganoota addunyaaf haasaa gochuuf gaaffii dhiyeesse. Ministeerri haajaa alaa garee kanaa wixata darbe xalayaadhaan gaaffii ka dhiyeesse yoo ta'u koreen UN murteetti kennuuf deema. Taalibaan dubbii himaasaa Kaataar Dohaa jiru Suhaal Shahiin UN'tti ambaasaaddara Afgaanistaan gochuun muudeera. Taphataan kubbaa miilaa duraanii Kaameroon Saamu'eel Eetoo pirezidantii Federeeshinii Kubbaa Miilaa biyyattii ta'uuf akka dorgomu beeksise. Kilaboota kubbaa miilaa bebbeekamoo addunyaa Baarseloonaa fi Inter Miilaaniif taphachaa akka ture Saamu'eel Eetoo filannoo muddee 11 gaggeeffamu irratti akka dorgomu kibxata kaleessaa miidiyaa hawaasummaa isaa irratti beeksiseera. Pirezidantiin duraanii US Donald Trump odeessa bara 2018 gadhiifame kan yakka gibiraa raawwateera jedhu ilaalchise miidiyaa New York Times fi mucaa eessuma isaa Meeri Trump irratti himata baneera. Himata New York irratti dhiyeesse kanaan Meeri Trumpiif gaazexeessitoonni miidiyaa kana odeeffannoo iccitii argachuuf mala miidhaa'umu fayyadamaniiru jechuun himate. Oduuleen gaggabaaboo isaanuma kana.
Gabaasa taanutti wayitan ce'u finciltoonni Tigraay naannolee Amaaraa fi Affaar keessatti dhaabbilee fayyaa kumaan lakkaa'aman mancaasaniiru jedhe ministeerri fayyaa Itoophiyaa. Naannolee kanneen iddoowwan to'annoo isaa jala turan keessatti lammiilee nagaa ajjeesuu fi dhaabbilee fayyaa mancaasuun kan himatamu TPLF ammoo gocha kana raawwachuu ni waakkata. Firaafolii dhugaasaa dabalata isinitti himti. Ministeerri fayyaa Dr. Liyaa Taaddasee kibxata miidiyaa biyya keessaaf ibsa kennaniin hidhattoonni TPLF naannoo Amaaraa keessatti hospitaalota 20 giddugala fayyaa 277 fi buufata fayyaa 1162 mancaasaniiru jedhani. Naannoo Affaar keessatti ammoo hospitaala tokko giddugala fayyaa 10 fi buufataalee fayyaa 38 mancaasaniiru jechuun dubbataniiru. Humnoonni TPLF torbanoota dura naannoo Affaar keessaa kan ba'an yeroo ta'u mootummaan humnoota kana injifatee naannicha ari'uu ibsa. Hidhattoonni garuu gama isaaniin tooftaaf jedhanii naannicha akka ba'an ibsu. Torban 3 dura ministeerri barnootaa Itoophiyaa Geetaawun Makuriyaa hidhattoonni TPLF kaaba Itoophiyaa keessatti manneen barnootaa 7,000 mancaasaniiru jechuun himatee ture. Manneen barnootaa manca'an keessaa 445 naannoo Affaar keessatti 140 ol ammoo naannoo Amaaraa keessatti jedhani. Tibba kana raayyaa qobbootti qonnaan bultoota hedduu haleeluun kan komatamu gareen hidhattootaa TPLF himannaa dhaabbilee fayyaa naannolee lamaan keessatti mancaasuu ilaalchisee yaadni kennee hin jiru. Waraanni naannoo Tigraayitti ji'a sadaasaa darbe eegalee ji'a 3 dura gara naannolee ollaa Amaaraa fi Affaaritti ceera. Sababa lola kanaatiin namootni miiliyoonaan lakkaa'aman qe'ee isaaniirraa kan buqqa'an yoo ta'u miiliyoona hedduu kan ta'anis deeggarsa namoomaa eeggachuuf dirqamaniiru. Xumura irratti manni qopheessaa magaalaa Adaamaa duula tibbana godheen fardeen magaala keessatti gadhiifamanii badii garaagaraa geessisaa jiru jedhe 240 ol to'annoo jala oolchuu himeera. Lakkoofsi fardeen kanaa guyyaa guyyaan dabalaa jiraachuun ammoo yaaddoo akka itti ta'e hime. Dhimma kana irratti Habtaamuu Xibabuu itti gaafatamaa itti aanaa mana qopheessaa Adaamaa fi itti gaafatamaa damee tajaajiloota magaalaa obbo Kokkab Akliiluu dubbiseera. Populationii yookaan immoo baay'inni lakkoofsi fardaa guyyaa guyyaan dabalaa dhufuun yaaddoo guddaa isinitti ta'ee jira jechuudha. Maaliif amma asfaaltii gubbaarra jaajjanii tootaalii konkolaataan akka hin darbine cufuu halkan daandii irra jaajjuu konkolaataan sababa isaatiin suumbeetiin naqeetti bu'aa balaan tiraafikaa gama kanaan qaqqabu salphaanii lammata taansii immoo magaalaa keenya akkuma magaalota kaanii wajjin wal dorgommee adda akka taasisu hojii magariisuu baay'inaan kabareejii guddaadhaan hojjechaa jirra. Kanaaf kallattiidhaan miidhaa keessa kan jiru hojii kana irra caala jechuudha kallattiidhaan. Sana qofa osoo hin taane dhukkubni faradoon tokko qabullee akka salphaatti faradoo fayyaa biraa irratti illee akka inni daddarbu gochuu keessatti illee gahee guddaadha kan taphachaa jiru. Seeraan ala galleeffamuu isaanii kun kana sararratti galchuun dirqama ta'ee waan argameef amma bifa duulaatiin jalqabnee jirra. Uummanni yaaduu lumatti seennee bakka tursiisaa qabna. Bakka tursiisaa kanatti amma faradoo 200 ol siinee itti galchine fardeen gaarii magaalattii keessa jiran hundi isaanii tokkoffaa galmaa'uu qabu. Galmaa'anii waldaaraan gurmaa'uu qabu. Erga waldaaraan gurmaa'anii booda sararri mataa isaanii danda'e tajaajila madaalaa baadiyyaa wal qunnamsiisuu kana akka kennan galmee jalqabnee jira kutaa magaalaa akka hundatti jechuudha. Tolemee obbo Kokkab yeroo ammaa kana fardeen gaarii meeqa magaala keessa akka jiran hin beekamaa? Dhugaa dubbachuu fi amma isaan rakkoon inni guddaan amma population isaanii yookaan baay'inni isaanii magaalaa keessa jiru amma akka ta'e hubatamuu dhabuudha. Akka hanqinaatti illee kan kaasu kana. Mee keessattuu obbo Kokkab iddoowwan tokko tokkotti amma fardeen gaarii yeroo dullooman yookaan yeroo miidhaman dhukkubsatanii yeroo fayyuu didan callisanii alatti gadi baasanii gatuu kanatu jira. Inni jira Adaamaa keessa? Sirriitti jira. Isa uuti abaramma faradoo kaaniif illee kan rakkoo ta'aa jiru madda dhibee ta'aa jiru illee wantoota hojimaata akkasitti ta'ee jedhanillee faradoo fayyaa waa tokko miidhamne illee gadhiisuun hin jira. Faradoo nagaa gadhiiftu isa fayyaa isa dhukkubsataa jira. Keeyyoo lawan arga daandii gubbaarratti tuttuqqaatu jira. Tuttuqqaa kana keessatti dhibee tokkorraa tokkotti darbal'isee jechuudha. Deemaa